Rakkoolee nageenyaa uumaman ittisuuf raayyaan uummataa hundeeffamee erga hojiitti galee ji'oonni lakkaa'amaniiru. Kutaan bulchiinsa magaalaa Lidataas miseensota raayyaa uummataa fi miseensota poolisii walumatti namoota 1,400 oliif leenjii dandeettii cimsuu kennaa jira. Miseensonni raayyaa uummataa kutaa bulchiinsa magaalaa Lidataa leenjii hubannoo cimsuu fudhachaa jiranis hojii qindoominaan hojjechaa jiraniin bu'aa gaariin argamaa jiraachuu himaniiru. Kiristaana masjiida ganama subiirraa namni deemuu hin danda'u ture sana dura jechuudha. Moobaayilii hatuu Seukaamsanii waan makiinaalee taaksiilee qabattee bakka tokko namni dhukkubsateellee baaftee bakka mana yaalaatiin gaachuu hin dandeessu ture. Raayyaan uummataa kun naannoo isaarraa ganda isaarraa eegumsa yeroo sadiitti addaan kutachuudhaan eegumsa guyyaa, eegumsa galgaleessaa hanga dukkaneessaa, eegumsa halkan keessaa bariisaa poolisoota kutaa magaalaatii fi naannoo jiran wajjin gurmaa'uudhaan seera aloota jedhaman hunda isaanii eegaa jiru jechuudha. Warra qaxanaarra jiru wajjiniin taane poolisiin kifila katamaarra jiru jira wal dubbisne jechuudha. Wal dubbisne hanni saamichi warri nagaa booressan qaxanaa keenya keessatti iddoon qaban. Ammas qaamoleen magaalattii keessatti nageenya uummataa booressuuf dhamaan waan jiraniif tokkummaan ittisuuf kan hojjetan ta'uu kaasaniiru. Gosaan, gandaan, hayimaanotiidhaan utuu addan bahin harka wal qabannee taraa keenya itti fufnee utuu halkanii guyyaadha utuu hin jedhin aduudha roobatu hin jedhin itti fufuu qabna jedhee yaada. Nageenya magaala keenyaa kana mirkaneessuudhaaf finxaaleeyyiiwwan saboota adda addaa dawoo godhatanii magaalaa Finfinnee naannoo jeequmsaa gochuudhaaf socho'an kana ciminaan halkaniif guyyaa otoo hin jedhin ija keenya utuu hin buqqisin irraa nageenya uummataa kana mirkaneessuuf halkanii guyyaa cimnee hojjechuudhaan nageenyittii magaalaa keessumattuu kan kutaa magaalaa mirkaneessuudhaaf qophiidha. Akka Itoophiyaa jedhamtee biyyi keenya tokkummaadhaan itti fuftuu fi amantiidhaan lagaan firaan warra wal dubbisu iddoon qaban amma iddoo gadhiisaniiru. Namni gara tokkummaatti dhufeera. Raayyaan uummataa kutannoo fi hubannoo qabaatanii hawaasa isaanii akka tajaajilaniif hojiin hubannoo cimsuu wantoota afur irratti xiyyeeffatee raayyaa uummataaf kennamaa jiraachuu itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa kutaa bulchiinsa magaalaa Lidataa obbo Fiitalለው Kaffaaloo ibsaniiru. አንዱ የሰላም እሴት ግንባታ የሚል ርዕስ ላይ ነው አንዱ እየተነሳን ያለነው። tokkoffaa ijaarsa duudhaa nageenyaa irratti lammaffaa akkaataa yakka ittisuun danda'amu irratti kun ammoo akkamitti poolisii waliin hojjechuu danda'u kan jedhu irratti sadaffaa poolisii hawaasaa waliin kan wal qabatu arfaffaan naamusa irratti sababiin isaas namoota bakka garaagaraa irraa walitti dhufan waan ta'eef kanaaf raayyaa uummataa naamusa gaarii qabu horachuuf hojjechaa jirra. Hojii raawwachiisaa olaanaan kutaa bulchiinsa magaalaa Lidataa obbo Asagidoo Haile Goorgis warreen maqaaf Itoophiyaaf qabsoofna jecha keessoon Itoophiyaa diiguuf ittifatan waan jiraniif warreen kana saaxiluun itti gaafatamummaa keenya bahuu qabnas jedhaniiru. አንዳንዶቹ የኢትዮጵያ ተቆርቋሪ የሚመስሉ ግን በግልጽ ኢትዮጵያን ለማፍረስ tokko Itoophiyaaf kan quuqaman fakkaatanii Itoophiyaa diiguuf kan hojjetan jiru. Diinota keenya warreen akkasii dammaqinaan eeguu qabna. Nageenyi waan hundaa waan caaluuf nageenya keenya booressuuf humnoota socho'an naannoo keenyatti osoo sabaa fi amantaan hin liqinfamiin miira Itoophiyummaan qaamolee kanneen saaxiluudhaa fi akka itti gaafataman gochuutu nurraa eegama. Raayyaan uummataa hammattoo seeraa qabaatee karaa qindaa'een akka hoogganamuuf hojjetamaa jiraachuu ittaantuun hoogganaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee aadde Liidiyaa Girmaa kan isaan himaniim. በተደራጀ መልኩ ህጋዊ ፍሬምወርክ ኖሮ karaa qindaa'een hammattoo seeraa qabaatee dhaabbataan akka gaggeeffamuuf bulchiinsi magaalichaa haal duree jalqabaa xumureera. Raayyaa uummataa qofa jedhamee kan hafu qofa osoo hin taane karaa gurmaa'ee fi qindaa'een itti waamamni isaa bulchiinsaa fi nageenyaaf karaa qindaa'een akka itti fufuu fi ulaagaan itti bahee instituutii qindaa'aa taasisuuf bulchiinsi magaalaa hojii guddaa hojjechaa jira. Kutaa bulchiinsa magaalaa Lidataatti miseensonni raayyaa uummataa 10,000 ta'an hawaasa isaanii tajaajilaa akka jiran ragaan waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa kutaa bulchiinsa magaalichaa irraa argame kan inni mul'isu.